Oromon dhugaa qabna. Ano soosi dhugaa qabaachuu baattanii isin wajjin jinqamus mataa soolin dhukkubsinu. Ani bikaan eeggata ture British Columbia galeetii sigaa xurataadhaan jiraadha. Dhugaa keessanii garana nyaata na qofa miti qabsaa'ota Oromoo hedduu wanni rakkoo meeqa aarsaa meeqa kafallee wanni dhiibbannuuf dhugaa qabna Oromoo dhugaa qabna nuti lafa namaa weerarre biyya namaa weerarre qabeenya namaa hin saamne nuti dhugaa qabnaa jechuu haqaaf falman. Lammaffaa tokkummaan qabsaa'aa jirraa qabsoo tokkummaa keenyatti cimsina. Tarsiimoodhaan masa qabna akka yeroo hunda jirutti. Waan qabsoon arganne ni kunuunfanna. Waan qabsoon dhiiga ilmaan keenyaatiin obboleeyyan keenyaatiin arganne xiqqoo ni guddifanna. Tajaajilate ni diriirfanna. Takararraa mayte karatti deeffanna malee aarree xiiqiidhaan kakaanee morkaan kursiif jalatti hin cabsinu jechuudha. Haa ta'uu baannaan abbicha kursiirra jiru kursiirraaf jalaa kaafna. Jalla Oromoo ni qajeelchina dinnaan diriiraan bakka buufna malee waan irratti taalle hin dhabnu. Kana namuu beekuu Oromoonis alagaanis kana beekuu qaba jechuudha. Taan qatte immoo itti guuttannan jaa Oromoo Kanadaa Oromoo addunyaarra jirtan waggoota dabre kanatti waa baay'ee hojjenne waa baay'ee argamne waan hawwine immoo kadhabnes jira waliin falmannee as geenye akkuma kanatti walitti iyyaa walitti wacaa waliin qabsaa hoggaa kanarraa baan immoo walirratti qabsaa ija teenya garuu xurree irra deemnurraa osoo hin kaasin yeroo dachiin diriirtuu fiigaa yeroo dachiin gaaraa haara galfachaa garuu osoo hin dhaabbatin jilbas qaqqabachaa as geenye jechuudha. Amma jajjabduutu harkaa nu qabu. Haalli biyya sanii, haalli Oromiyaa, haalli gaanfa Afrikaa, haalli addunyaa xaxama guddaa hiree guddaas qabna gaagama guddaas nurra jira. Wanni marii kanas akka goonuuf wanni gara fuulduraa akka deemu barbaannuufis rakkoo saba keenya keessa jiru baasuudhaaf rakkoo ollaan keenya keessa jiru baasuudhaaf dirqama seenaatiin nurra jira. An akka Jawaar Mahaammaditti dhaabni an keessa jiru akka Kaafaa'ootitti waan hin reefu isiniin jee injifannoolee hangammaa argaman eegsisuudhaaf rakkoolee mudaalee jiran furuudhaaf Oromoo gara fuulduraa ceesisuudhaaf dongora kaleessarraa barachaa jirra barannee jirra. Hoggansa ititaa tarkaanfataa ta'e progressive ta'e hoggansa Oromoof Oromiyaa fakkaatu Oromoof jaalalaaf kabaja qabu sabaaf sablammoota naannoo saniif jiran immoo hawwii nagayaaf misoomaa qabu kan sabaaf sablammoota nu bira jiran wajjin waliin hojjechuu danda'uu fi addunyaas dantaa teenyaaf addunyaa wal simsiisuu danda'u jaaruu irratti fuulleffannee ijaaraa jirra. Gara fuulduraatti akkuma amma dura jenne sammuu teenya onnee teenya miila keenya waliin tarkaanfachiisaa waan saba kana tanarra bal'oo tanarra guddoo dabarsu akka finnu abdiin qabaa. Hedduun isin jaaladhaa nagaan naa bulaan isin hin jaa.